Mammaaksa Oromoodhaa kan ijoollummaa keenyarraa dhagahaa abbootii keenyarraa dhageeffataa guddanne kan bakka gartee namni itti wal miidhu kan bakka gartee namni itti haaluu walirraa bahu biratti yeroo hundanuuf mammaakamuudha. Mammaakni sun maalinni kan dhiiga si obaase aanan obaasii mammaaka jedhudha. Oromoo keessatti mammaaka beekamaadha. Isa kana qabatamaan arrantan ammoo agarreeti jirra. Eenyurratti kunoo. Aanan obaasaa jira. Eenyuuni waboodha kan obaasu. Waraana loltuu bilisummaa Oromooti. Booji'amtoota isaan ajjeesuudha jechuudha. Inni agartanii aanan qoodaa fi shira jechuudha. Dhuggumatti jechuun daarekti mammaakuma san jechuudha. Loltoota booji'aniidha kun. Akkuma agartan kana kunoo. Ambotti kan tahame jechuudha kun. Akkuma agartan kana jechuudha. Loltoota isa ajjeesuudha kan dhiirota isaanii yeroo obaasanidha. Meefa viidiyoo guutuu isaa isin agarsiisa. Akkasuma ammas abbootii gadaa karrayyuu kan dhiheenya kana baatii sadii dura jumlaadhaan ajjeefaman mootummaa naannoo Oromiyaatii warra ofiin jedhu bilisiginnaa Oromiyaatiin waan jumlaadhaan ajjeefaman jechuudha. Har'a guyyaa 100ffaa isaanii kabajanii akka waggaadhaan nuuf kabajamu akkasuma ammas garri afuufuu jechuun gadda isaanii xumuranii kara falatanii akka sirna gadaa kan isaanii ittiin buraniitti jechuudha. Akkasuma ammas gumaa abbaa gadaa ajjeesanii gumaa kafaluun hin jiru kan jedhuun mootummaa waan mallaqaan ittiin deemaa jiru ofirraa ari'anii jechuudha. Mee waa'ee kanas waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin turaan Abduu moobaayila biraa waraana jalqaba dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Kan agartan kun jechuudha sagaleen irraa cufee waraana loltuu bilisummaa Oromoo kan gartee naannawa Ambootitti jechuudha. Loltoota isaan loluu dhaqan hedduminaan booji'anidha. Tigraay sitti hin fakkaatin. Tigraay kan akkanatti salphiidhaan oofaa ture jechuudha. Amma dura warra TDF tokkaan salphiin oofaa ture. Amma waboonis kunoo haala isin agartan kanaani salphiidhaan oofaa jechuudha magaalaa keessa. An sagalee beekaatiin irraa cufe akkuma agartan kana jechuudha. Salphiin kuni booji'amtoota kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Akkuma gartee tartiiba gaafa TDF gootuu saniititti haala kanaan lafarra oofaa jiranii jechuudha. Booji'amtoota booji'anii jechuudha. Hatta warroonni magaalaa keessallee itti dabalamaniiti. Kunoo akkuma agartan meexiqasha fuula duratti achi oofeetiin isin agarsiisa. Kunoo kun akka agartan kanamma uummata magaalaa keessaati. Akkanatti sirba haaceedhaa waliin jechaati akkanatti kunoo eeguu fi uummata dabalatee jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kana qofaa miti. Amma kan na ajaa'ibsiise kan namoota hedduu ajaa'ibsiise sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Keessattuu yeroo ilmi namaa ibiddaan gubataa jiru kanatti yeroo ilmi namaa gartee qabamee ajjeefamee reeffii lafarra harkifamaa jiru shaneen ajjeefame jedhamee yeroo akka kubbaatti lafarra harkifamaa jiru yeroo ibiddaan gubamaa jiru yeroo jiraan gubamaa jiru yeroo qaamni saalaa irraa muramaa jiru wanni hin godhamin hin jiru beek. Bar waraana hidhatee miti uummata nagayaa shaneedha jedhamanii fakkeenyaaf ganda birat keessatti abbaa qabeenyaa maal godhan dhiheenya kana jechuudha. Ilma isaa ka gartee fakkeenyaaf daldalaa deemu jalaa qabaniiti hidhanii abbaa achitti deddeebi'ee gaafataa jiru qabeenya isaa harkaa gartee fakkeenyaaf biiraa inni fe'ee deemuun jechuudha. Harkaa quba qabdan miidiyaan garaagaraa gabaasaa ture harkaa dhuganii maaliif qabeenya kiyya akkana gootan jedhee yeroo inni gaafatutti ati qabeenya maal qabda ati shaneedha jechuun abbaa fi ilma achitti walirratti ajjeesan jechuudha. Namoonni tokko fakkeenyaaf haala gara jabinaa kana yookiin ammoo naannoo maali Amaaraa waan jedhutti quba qaba jechuudha. Wanni kun biyyattii guutuu keessaadha kan taamaa jiru. Hanga jijjiiramutti haga ammaatti kan argaa jiru gara jabinni akka biyya saniitti seera bilchiginnaati jechuudha kan nuti argaa jirru. Kanaafuu yeroo kana keessatti waboon haalu amma nama kennas tokko kan wanni kun adda hin bahineefitu jira fakkeenyaaf sodaa fakkaataa waboon diina isaa qabee maa gadhiisaa maa akkana godhaa isaanis agarsiisuu qabanii sodaachisuu qabanii yaa jara keenya ilmi namaa nama ajjeesee hinjifannoon inni fidu hin jiru. Ilmi namaa karaan inni ittiin nama hinjifatuun karaa kanaan. Ankaleessa illee isiniin jedhee jira. Warroonni kunniin diina as keessa nama Oromoo hin ta'intu jira. Sabaa fi sablammoota birootu jira. Waboo miti bar biyya san keessatti ilaa haga dhumaasitti akkuma isinuu beektan jechuudha. Waggaa 100 Oromoo akkanatti hammatee ofii gartee fakkeenyaaf agabuu ta'eetiin naannoo isaa kan inni itti dhalate namni biraa irraa fayyadamu kana keessatti waraana waboodhaa kan hidhatee bosona jiru miti Oromoon nama nyaata kan jedhamuun kan barsiifamu. Haga ammaatitti namni hedduudha kan Oromoo waan inni ta'e hin beekne warra maqaballeessiif siyaasaaf haasa'u miti. Sabaa fi sablammoota dhugumaa waan kana hin beekne kan Oromoon nama nyaata jedhee akkasumatti akkuma itti himame kana dhugaa seetu jira. Warra jibbaadhaaf jiru illee jira. Isa kana waraanni loltuu bilisummaa Oromoodhaa waboon kan gartee akkasitti mataa gudureeffatee deemu mataa isaa kanaayyuu arganii warri gartee bineensa se'an
qabatamaan kun argaa jiran kan isa dhiiga dhangalaasu dhaqe aanan ubaasaa jira. Aanan ummata Oromoo irraa argate kan ummanni Oromoodha naaf qabsaa'u jirta hoo dhuge areera jedheetiin kenneef san inni ammoo kanuma ofii dhugu sana diina isaa ubaasaa jira kan booji'e. Kuni kana jechuudha akkaataan itti nama hinjifatanii. Amma fakkeenyaaf yaara keenya lola amma deemaa jiru kan lola addunyaa lammaffaadha tahaa jedhameetiin kan amma sodaatamu kana keessatti Ameerikaan amma namoonni hedduun fakkeenyaaf sodaatte Raashiyaa sodaatte maal jedhami. Lola taankii caalu kan gartee rokleela caalu lolaanii jirti Raashiyaadhaan kuni karaa ittiin nama kuffisanidha. Ameerikaan osoo taankii fudhattee itti seente Raashiyaa haguma Raashiyaan miidhamtu kana isiillee miidhamte jechuudha. Osoo san hin godhin miidhaa hagangoo fakkeenyaaf Raashiyaa oofaa jirti. Kuni haala yeroo teknooloojii jala deemuudha jechuudha. Ameerikaan, Awurooppaan karaa kanaan jechuudha. Karaan isaan lolaanii jiranii. Kanaafuu waboonis karaa danda'uuni akkaataa hammayyaatiin karaa kanaan jechuudha kan inni lolaa jiru. Yeroo kana jedhamu nama ajjeesfachuu miti beeku. Lola keessatti wal ajjeesuu fi booji'amaa kunuunsuudhaa fi akkaataa itti wal lolanii lola keessatti adeemsisuudha wal adda. Kan booji'e seera mataa ofii qabaachuudha. Warri tagaaruudha gaafa dhiheenya kanaa yaadannoo nama hundaati ka akkam akka godhaa turan ni beektan jechuudha. Waboonis sadarkaa kanarra gahuun isaa haala jedhame san faallaa isaatiin namni isaan booji'an kuni nama kuma meeqatu fira meeqatu duuba jira. Yeroo adda antara sooshaal miidiyaan toleeti jira. Nuti hundinuu biyya adda addaa ta'ennee waboon Oromiyaa keessatti godhe waan namni Oromiyaa keessatti ta'u waan namni biyya san keessatti ta'u hunda yeroo daqiiqaa muraasa keessatti guutuu addunyaa kanaa wal gahaa jechuudha akkuma isin agartan. Namoota booji'aman kanneen keessa akkuma isin kan Oromoon ta'intu jira kan Oromoo ta'intu jira. Walumaa galatti diina isaan ajjeesuu dhaqeedha. Diina isaan ajjeesuu dhaqe faallaa saniitiin kan isaaniin gubaa arraba irraa muraa qaama saalaa irraa muraan gochisuu kanneessaan itti kenname san faallaa saniitiin ammoo waboon bosona keessa jiraatu. Waraanni riphee lolaadha. Kan silaa gartee waan fedhe yoo godhe itti gaafatamummayyuu jechuun riphee lolaadha waan ta'eef jechuudha. Waan fedhe silaa kan godhuu danda'u jechuudha. Mootummaan ammoo biyya bulcha jedhe gartee kan fakkeenyaaf itti gaafatamummaa qabu qaamni mootummaadhaa kan uffata mootummaadhaa hidhatee mindaadhaan jiraatu yeroo nama jira ibiddaan gubu san keessatti faallaa sanii haala kanaan agarsiisa jechuudha waboon. Namoota isaan qaban kan duubaan nama kuma meeqatu jira. Duuba namni kun haala duraan dhagahaa ture faallaa saniitiin waboo aanan obaasu yeroo arge booji'amtoota naamusan akkasiin magaalaa keessa oofu yeroo argu maaltu itti dhagama hinjijjiiramu saayikiloojiin isaa hinjijjiiramu sammuun isaa nuti amma fakkeenyaaf warra biyya bulchaa jiru kana warra faandoo maali guutumatti akeeka biltsiginnaa maaliidhaan barree waggaa afran kana mana hidhaatii baasanii rashanuu akka Amaanu'eel Wandimmuu sanitti haadha duratti addabaabaa irratti rashanuu haadha ammaa bootte jedhanii tumanii caccabsuu nama jiraa ibiddaan gubuu ajjeesanii gubuu reeffa lafarra harkisuu kana barre waan durii nugusoota dabranii irratti Minilik Haayile Sillaasee Dargii irratti agarre argaa jirraami. Kana sammuu keenya keessatti seef ta'ee jiraami. Nama biraa ammoo kan waboo keedhaa jechuudha. Waan nama jechuun nama kijibaaf jibbaa siyaasaatiif waan biraa seef godhatu jiraachuu danda'a. Garuu dhugaan lafa jiru kanaadha kan sammuu nama biraa keessatti seef ta'u jechuudha. Kuni ajjeesuudhaan namni nama hinjifatu hin jiru. Karuma fedheen jechuudha. Karaan kana kan ittiin nama hinjifatan jechuudha. Ajjeesaa walitti bahanii dirree lolaatti wal falaxaa jiran akka jirutti taheeti. Yeroo namni hagana gahu booji'amu dachaa kanaatiin ammoo akka ajjeefame beekuu qabdan sanillee joogaan ajjeechaa namni tokko fakkeenyaaf waboon akkamitti waan qabe gadhiisaa hin tuffatamaa akkas nutti akka nu fakkaatami nuti akkasi fageessine yaaduu dhabuu irraa akkas nu fakkaata malee karaan ittiin namni kuffifamu karaa kana jechuudha. Haga ammaa bar waan dokumentaarii fiilm adda addaatiin hojjetamu malee waboo maqaa balleessuudhaaf yoo ta'e malee dhugaa dubbachuu fi hin agarre waan dhugaadha waan warra akkana hojjette waboon kan jedhamu jechuudha. Namuma nagahaa kan biyya keessa jiru ati shaneedha ati maalidha jechuudha. Waa meeqa irratti hojjetaa jiran sammuun nama waan amma namni beeke humnaan sodaachifte qawweedhaan sodaachifte akkasitti ta'aa jiru kana laalina dhugaan jiru garuu kun akkana akkuma waboo kana jechuudha. Hatta loltoota booji'eeyyuu akka kana godhaa jira. Namni nagayaa ammoo akkam ta'aa jira Oromiyaa keessatti. Waboodha ati shanee deeggarta jechuudhaan ati waboo nyaachifte jechuudhaan keessattuu iddoo waboon keessa socho'u keessa namni nagayaa akkam godhaa jira mootummaan ka jedhu laalaati waboon ammoo akkam godhaa jira ka jedhu laala. Diinilleen akkasuma. Namoonni har'a booji'aman akkasitti aanan obaafaman kuni akkasuma isi tufuuzoo nama kuma sadii nama kuma meeqa of duubaa qaban jechuudha. Namni kun hundi isaa sammuun isaa jijjiiramtee jirta. Maalitti waboon maal akka ta'e baree jira. Waboon kana keessa ammoo ni dagaagaa jechuudha. Akkasitti hubachuu qabdan. Asumaanuu humna waboo argitanii jirtan. Humna inni booji'e kana guruu agartanii jirtanii miree akka jiru galaana jechuudha. Galaana kana booji'ee jira. Waboon akka jedhamu san osoo hin taane akka gaafa dhiyoo gartee Dr. Hangaasaan jedhame san kuma magaalonni meeqatam harka waboo akka galte asirraallee hubachuu dandeessan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun Oromootti kabaja guddaadha horaa jechuudha.
Inni biraa immoo abbootii gadaa karrayyuu kan jumlaan dhumanidha. An abbootii gadaa karrayyuu jumlaadhaan dhuman kana akka karrayyuuti akka Oromootitti Oromoo waan guddaadha dhabe haa ta'uti ammoo karrayyuutti itti dukkanaahe wanni kun waan guddaadha. Abbootii gadaatii fi gartee jiila abbootii gadaa nama 14 guyyaa takkatti dhabe akkuma isinuu yaadatan jechuudha. Waan san jalqaba shaneedha jedhanii gabaasaa turanii achi booda ammoo irratti ufii bollolaan situ ajjeesedhaan gabbaanii wal saaxilaa turanii Oromoon akkasitti ragaa argate gaafa dura shanee jechuudha wal jalaa fuudhanii harkisaatii turanii jechuudha. Duuba haala sanii arrantana ammoo karrayyuun arrantana falatee guyyaa dhibbaffaa isaa kabajee abbaa gadaa waan irraa fakkeenyaaf achirratti jedhameerraa hani waan ajaa'ibaa takkan hubadhe abbaan gadaa haaraa filamu seerri kenna sirni gadaa kenna nuti ittiin bullu addaa wanni haaratti filamu hin jiru tartiibni hundi duraan lafa kaa'ame tartiibni sun hin tarkaanfatamu jechuudha. As keessatti an waa meeqan xiinxalle sadarkaa itti Oromoon irra jiru Oromoon sirna isaa gadi dhiisuun fakkeenyaaf karrayyuun sirna gadaatiin Oromoon odoo seeraa fi sirna kaleessa gadi dhaabbate san qofarratti osoo kan deemu taate wal nyaachuu wal kijibuun aangoo xiqqashoodhaa fi mallaqa xiqqashoof kondominiyeemii takkaa fi haala hin taane keessa seenee namni jiruu isaa guutuu qabsoo irratti dabarsee jira kenna yeroo har'an tanaatitti osoo hin jaalatin sirna nafxanyaatitti makamee haala meeqa mudateetiin kabajaan irraa fuudhamtee galgalli isaa badee katmiin isa baddee waa meeqa argaatii jirraami namni meeqa namni ati akkasni ta'a jettee hin yaadne beekaan meeqatam aangoo xiqqashoodhaan soobamee mallaqa xiqqashoodhaan kondominiyeemiidhaan lafa xiqqoodhaan faayidaa xiqqoo walumaa galatti soobamee waa meeqa hojjetaa jiraami lakki bilisoomnee eega ani badhaadhe eega ani mallaqa argadhe bilisoomnee ka jedhu haala akkasii labsaa oolame. Duuba karrayyuun ammoo wanna waan kana isinii kaasee maalinni gumaadhaan fidnaa yeroo jedhamutti lakki akka sirna gadaatitti gumaadhaan abbaa gadaa ajjeesanii fixuun hin ta'amu. Akka silaa seerri eega abbaa gadaa namni ajjeesee kadhannaadhaanii waggaadhaan godhamee waan dhumuudha. Warri amma bulchaa jiru kun ammoo sirna san hin beeku waan ta'eefi araarri akkanaa hin jiru. Bar haga sadarkaa 4 kiilootitti yaamanii miilarra kufanii kadhachuudhaati. Yeroo miidiyaa gargaraa dhageessanii jirtan jedhee yaada warra kana jechuun araarfatanii ofirra tasgabbeessuudhaaf akka gaafa duraan taaneef dubbiin jechuun uummanni beektee warri gartee badhaadhee qabeenyaan badhaadhee warra akka Shimallis gowwoonni kunniin jechuudha. Akkasumatti abbaa gadaallee lafarraa duguuganii akkuma dargaggoota Oromoo waggaa afran kana godhaa jiran akkasuma laaftumatti itti taahama se'aniiti. Eega wal lolanii ofii wal saaxilan booda hedduu wanni isaan hin godhin hin jiru jechuudha. Abadan nuti karaa tokkollee hin fudhannu seeraa fi sirna nu duraan ittiin bullu ala karaa biraa tokkollee hin tarkaanfannu kan jedhuun guutumatti sodaachisaa fi doorsisa dirqamaan godhamuu fi mallaqa ittiin deemamu maatiidha mallaqa kennu dhugaa teennaa fi dhugaa abbootii gadaa mallaqaan hin gurgurannu mootummaa kanurraa haa dhaabbatu doorsisni ammallee balaa biraa fida malee furmaatan fidu kan jedhuun ifirraa akeekkachiisanii isaanu akeekkachiisa mootummaa sana ofirraa deebisanii jechuudha. Osoo haala kanaan ka deemamu taate gonkuma diinii nama keessa seeruu hin danda'u. Akkana guyyaan bilisummaallee hin dheeratu. Uummanni karrayyuu kuni uummata muraasa ta'uyyuu dantaa ofii kabachiisee mirga ofii kabachiisee jechuudha kan jiraataa jiru. Duuba har'a haala kanaanii guyyaan kun akka kabajamu Oromoonis akka nu waliin kabaju waggaan Oromoon guutuun akka kabaju karrayyuu qofaa miti kan jedhu labsata. Bakka taateessuun taatetti ammoo odaa fi ejersa dhaabanii jechuudha. Haala isin agartan kanaan kun afmuuzii lafatti gaggaragalchanii akka sirna gadaa isaaniitti guyyaa 3 wanni kun itti jiramu kadhannaa jechuudha. Sangaa 8 ol qalaniiti haala kanaan kadhannaa irra jiranii eebbatti jiranii akka sirna isaanii sirna gadaa saniitti jechuudha. Akkasitti akka sirna isaanii sanitti kun bifa kanaanii teedeffataa jiran jechuudha. Akka wanni kun ittiin deebine fuula duraaf ammoo akka godhamuu qabu jechuudha. Sirna gadaa ammoo gadaa haaraa hin filannu bulchiinsi wanni nu rakkisu jiru warra dabre saniif kadhannaa isaaniif gaddu akka wanni kun nutti hin deebine kadhannaa godhu seerachuudha kan jedhudha. Kana keessatti ammoo kan nama ajaa'ibsiisu nuti abbootii gadaa du'ee akka seera sirna gadaatitti gumaan hin jiru. Ammoo kadhannatu jira waggaadhaan wanni godhamu warri waan kana raawwate waan kana godhuu hin beeku waan taateef yooma nurraa hafame wayyaa isaan yooma nurraa hafan akkuma ajjeesanitti akkasuma yoo nurraa dhiisan wayya warra gumaa ta'e akkasumatti yoo taa'e wayyanii haala sanii jechuudha garri afuufanii garri jechuun gaddi akkasitti dhumee gara bulchiinsisaa ka gadaatitti jijjiiramu ammallee sirni gadaa wanni haaraa filatamu hin jiru akkaatuma gartee duraan kaa'ameen abbaan gadaa yoo du'e obboleessatu jira obboleessi yoo hin jiraanne ilmatu jira hatta ilmi sun diqqaa yoo ta'e iyyuu irratti gargaarameetiin bulchiinsa itti fufaa sirni gadaa sun cabuu hin qabu wanni haaraa fila kanaa dhalaan aangoodhaaf wal saamuu dhabuun inni du'ee bakka isaa bu'aa bakka san anatu fudhataa maaliin tokkollee nuu hin jiru jechuudha. Hagana Oromoon durii odoo sirni nafxanyaa hin dhufin osoo miliki hin cabsin dura haala kanaan bahaa dhihaatti kaabaa kibbatti Oromoon hundi haala kanaa sirna gadaatiin bulaa turedha akka seenaan himutti jechuudha. Waan seera karrayyuu kana yoo gasseentanii fakkeenyaaf waan isaan miidiyaa garaagaraa irratti dubbatan yoo isin dhageeffattan hedduu nama ajaa'iba. Oromoon osoo akkasitti sirna uumaa isaa saniin jiraate
haala sadarkaa kam irra jira akka amma itti faffaca'ee bitamee mallaqa xiqqoodhaan soomamee wal nyaatee walirratti diinni wal nyaachisee walii garagalchu kun hundi isaa hin jiraatu jechuudha. Abbootii gadaa karrayyuu kana mallaqaan doorsisaan wanni hin yaalamin hin jiru. Abadan nuti dantaa nama kennaa mallaqaan hin gurgurru. Maatiinis guutuun gartee warri karrayyuuti illee jechuudha. Arra haala kanaan falatanii ofirraa teedeeffatanii walgahii irra jiranii korma 8 ol qalaniiti haala saniin kadhannaa irra jiran akka aadaa isaanii sirna gadaa isaaniititti jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisuudha. Inumayyuu Oromoon uf duuba deebi'ee waan kana laalee barumsa guddaadha irraa argata. Gonkuma isaan keessa mallaqaan seenamuun akka hin dandeenye, nama isaanii ajjeesanii mallaqaan bituun akka hin dandeenye, mallaqaan qoqqoodanii keessa seenuun akka hin dandeenye, akkuma reefu isin jedhe haga sadarkaa 4 kiilootitti affeeramaniiti warri kun lakki nuti kana hin fudhannu karaa keenna kana qofa ala seera biraa haaraa hin beeynu seerri kenna kana seera haaraa arra kanaaf jecha hin tumnu ka jedhu haga sadarkaa 4 kiilootitti wala abiyyi shimallisii maali hunda isaanii ofirraa ari'aniiti akka seera isaanii saniititti haala kanaan geggeeffataa jiran jechuudha. Hedduu nama dinqisiisa uummanni kun jechuudha. Abbootii gadaa karrayyuu 14 guyyaa takkatti dhabaniyyuu mirga isaanii akkanatti eegsifachuun osoo Oromoo naannoo biraa taate yoona keessa seenamee mallaqaanii bitamee warrootuma gartee silaa wanni kun itti galee faamilii matu as deebi'ee afaan nama deebi'ee waan biraa haasawa ture jechuudha. Kanaafuu Oromoon sirna isaa uumaa akka karrayyuu kanaatitti deebi'ee of ilaaluu qaba. Silaa akkanatti faffaca'ee bitamuu fi diinni wal nyaachisuun kun hin jiraatu jechuudha. Hedduu waan guddaadha irraa baratama. An Abdul Moobala Biray hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan na tura.